kabajamoota jaalatamoo waaqayyoo waaqayyo kan isin jaallatu isinis waaqayyo kan jaallattan nagaa waaqayyoo kan jirtu akkam turtanii amiin gooftaan keenya gurgurti keenya Yesuus Kiristoos eegeetiksee jaallatee guyyaa isaatii kanaan kan ga'e galannii fi ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u amiin tolee hordoftoota kabajamoota beetel yuutuubii hundumti keessan kan turtan jechaa guyyaa irraa kana sagantaa addaa tokko qabannee argamne jira jechuudha. Egaa sagantaan nuti argamnes maal kan jedhu guyyaa irraa kana barumsa haala yeroo irratti xiyyeeffate qabannee gaafa deebiidhaan isin gidduutti argamne jirra. Kabajamoo keessummaa keenya barsiisaa Dadamee Gurmeessaa gaaffiidhaaf deebii nuuf laachuudhaaf dhiyaatan jiru. Egaa kallattumaan gara barsiisaa keenyatti dabarraa. Barsiisaa keenya baga nagaadhaan hordoftan. Baga nagaadhaan. Tole gara gaaffii keenyatti dabarraa. Egaa gaaffiin keenya haala yeroo irratti kan xiyyeeffatedha. Haala yeroo jechuun yeroo nuti keessa jirru soomidha. Namoonni baay'een isaanii yeroo kanarra dhaabbatanii barumsa bal'aa argatu gaaffii kanarraa jennee yaadna barsiisaa keenya. Gara gaaffii keenyatti yoo dabarru gaaffii tokkoffaan sooma jechuun maal jechuudha? Shigalatoomaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo hordoftoota chaayinaalii beetel yuutuubii humna dursa nagaa waaqayyoo sun faaruu jechaati. Egaa kabajamoo barsiisaan keenya gaaffii isaan nagaafatan deebisuudhaaf fedhaaf jaalala waaqayyootti egaa qophiin kuni qophii kutaa tokkoffaadha. Sagantaaleen kun haala kanaan kan itti fufanidha. Har'aaf garuu gaaffii tokkoffaa sooma jechuun maal jechuudha gaaffii jedhu gaafa deebisnu sooma jechuun waa'ee qulqullinaaf waa'ee qulqullummaaf jecha nyaata fi dhugaatii irraa yeroo daangeffameef murteeffameef akkasuma yeroo beekamaa ta'eef gosoota nyaata fi dhugaatii qaama keenya garbisan irraatii of daangessu jechuudha. Sooma jechuun of daangessu jechuudha. Maal irraa immoo of daangessina isa jedhu macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan waan baay'ee ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoonni nuti irraatii of daangessuun nyaata fi dhugaatii irraa qaama keenya gabbisuu kan danda'an gara cubbuutti kan nu geessuu danda'an yakka nu hojjechiisuudhaa fi kan nu kakaasuu danda'an waqtii sooma keenyaa keessatti irraatii of dhorkuu yookiis immoo daangessu jechuudha. Sooma jechuun gama biraatiin yoo ilaalle yeroo ammaa kana bartee kan nuti ta'e namoonni kan isaan yeroo baay'ee irraa of daangessan nyaata qofa irraa of daangessu nyaata qofa sooma jechuudha. Wantoota baay'ee irraa of daangessuun barbaachisa. Maal irraa of daangessina yoo jenne fakkeenyaaf ija keenyaan hamaa ilaaluu irraa of daangessu, arraba keenyaan afaan keenyaan hamaa dubbachuu irraatii of daangessu, luka keenyaan bakka waaqolii tolfamuun itti waaqeffaman, bakka wantoonni hamaan itti hojjetaman achi deemuu irraatii of daangessuun barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin ta'in egaati qalbii keenya, yaada keenya, laphee keenya waan hamaa yaadurraa, walirratti ka'uu dhiisurraa, hammeenya yaadurraa, cubbuu hojjechuurraatii of daangessu jechuudha soomni. Wantoota akkanaa kanarraatti kan of daangessu. Soomni egaati waa baay'ee of keessatti qabata. Soomni kophaa gahee guutuu kennuu hin danda'u jechuudha. Kan inni of keessatti qabatu inni tokkoffaan kadhannaa of keessatti qabata. Sigdatii of keessatti qabata. Waqtii sooma keenyatti nyaata qofa dhiisnee wantoota silaa amma armaan olitti kaasne kana hunda isaanii dhiisnee kadhannaa irraa wanti yoo ta'e akkasumallee sigdata waaqayyoodhaaf sagaduu ni dhiisna yoo ta'e soomni keenya guutuu nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sooma keenya keessatti waqtii sooma keenya keessatti soomni keenya guutuu akka nu ta'uudhaaf sagadaan wal qabsiifachuun irra jiraata. Kadhannaa yeroo hundaa galgalas ganamas manni amantaa keenya egaati kadhannaa guyyaatti namni tokko si'a 7 kadhachuu akka qabu keessee jirti jechuudha. Isa kana keessaa ammoo dandeettii keenya irratti hundaa'uudhaan kadhannaa gaggeessuu ni dandeenya jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle egaa soomiin kadhannaan sigdanni isaan kun wal qabatanii jireenya nuuf laachuu akka danda'an, waaqayyotti nu araarsuu akka danda'an, cubbuu hojjenne irraa, yakka raawwanne irraatii waaqayyoon akka nu dhiisuudhaaf gara waaqayyootti kan nu dhiisuu danda'an. Kanaafidha jechuudha manni kiristaanaa keenya kitaaba qulqulluu yookiis macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan waqtii kadhannaa keenyatti kan isheen nu gorsitu. Fakkeenyaaf wangeelaa
Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti akka kadhachuu qabnu nuu ibsee jira jechuudha. Namootatti mul'achuudhaaf jettanii tola keessan nama duratti akka hin goone of eeggadhaa. Kana yoo gootan immoo Waaqayyo gooftaa keessan irraa abbaa keessan irraatii gatii keessan hin argattanii. Namoonni baay'een soomuu isaanii namoota hundattuuf mul'isuudhaaf waan baay'ee raawwatu. Fuula isaanii bosoomsuu, akka sooman of agarsiisuudhaaf jecha waan baay'eedha kan isaan agarsiisan. Isa kanarraatii of daangessuu qabna. Egaa akka warra of agarsiisotaa namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti godhan ati yeroodhuma arjoomtu hundumatti kana duratti of hin odeeffatine. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee yoo ilaalle soomuu isaanii mul'isuudhaaf, kadhannaa isaanii mul'isuudhaaf, namaaf kennuu arjoomuu isaanii mul'isuudhaaf jecha waan baay'ee raawwatu. Namoonni akka isaaniif beekan kan barbaadu. Sooma jechuun laphee keenya. Sooma jechuun Waaqayyo wajjin wal beekuudha malee namoonni nu beekanii nu beekuu baataniidhaaf gatiin nuti namoota irraa argannu jiru. Inni guddaan garuu kaayyoon sooma Waaqayyo biraatiin waa barbaannu sana ittiin argachuudhaaf, gaafii barbaannu sana ittiin deebii argachuudhaaf waan ta'eef iyyuu gara Waaqayyootti yommuu kadhannu laphee keenya qulqulleeffachuudha. Maal jedha macaafa qulqulluu irratti yeroo kadhattanitti akka warra of agarsiisanii hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaatii walgahii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu ni jaallatu. Namoonni baay'ee yoo ilaalle uffata dheereffatanii karaa gubbaa irratti iddoo hojiitti, iddoo daldalaatti, iddoo garaa garaatti karaa gubbaa irratti konkolaataa keessaan osoo deemanii bu'anii karaa gubbaa irratti yeroo isaan kadhannaa gaggeessan yeroo isaan sagadan ni argina jechuudha. Maaliif Waaqayyootti mul'achuu qofa osoo hin taane isaan namootatti mul'achuudhaaf isaan amantoota jedhamanii namoota biratti beekamtii akka argatan kana kan isaan godhan. Waaqayyo garuu kan inni jedhu isa biratti mul'achuu yoo barbaanne yeroo kadhannu balbala keenya cufachuun akka nu barbaadu nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 ati yeroo kadhattu mana keetti ol gali balbala kee cufatu abbaa kee iddoo dhoksaa jiru sana kadhadhu abbaan kee gatii kee siif ilaala. Kana jechuun waan lama of keessaa qaba. Inni tokkoffaan balbala kee cufatu gaafa jedhamu tokkoffaan namootatti mul'achuudhaaf jettee karaa gubbaa irratti osoo hin ta'in bakka dawootti balbala kee cufattee kadhachuu dandeessa. Mana kadhannaatti, mana galateeffannaatti yookiin bataskaanatti deemnee galateeffachuu ni dandeenya. Yoo bataskaana hin deemne immoo gara mana keenyatti ol gallee balbala keenya cufannee gaggeeffachuu dandeenya. Inni lammaffaan garuu balbala cufannee manatti ol deebineedhaaf kadhannaa yoo gaggeessine laphee keenya yoo cufanne gadi. Kan cufachuu qabnu laphee keenya cufachuu. Laphee keenya cufachuun immoo maal irraa cufanna isa jedhu hammeenya irraa cufachuu qabna. Walirratti ka'uu irraa cufachuu qabna. Yakka hojjechuurraa, cubbuu raawwachuurraa fi of qusachuudhaan yookiis immoo laphee keenya cufnee waqtii kadhannaa keenyatti fuula keenyas yaada keenyas laphee keenya ilaalcha keenya hundumayyuu gara Waaqayyootti deebisuudhaan Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontos keessatti holqa keessatti bakka namni hin jirre kadhannaa gaggeessuudhaan sooma gaggeessuudhaan nutis waqtii sooma keenya eenyumarraayyuu adda baanee namootatti mul'achuu dhiisnee Waaqayyo wajjin yeroo keenya dabarsinee gaafii keenyaaf deebii akka argachuu dandeenyu macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Sooma jechuun isa kana jechuudha. Tole barsiisaa keenya gaafa kanarratti waan bal'aa isaa ibsitanii jirtu. Dhaggeeffattoonni keenyas bakka kanarratti barumsa bal'aa argachuu danda'u jennee amanna. Egaa sooma jechuun hojii qulqullummaa raawwatamu. Akkasuma sooma jechuun of dhorkuu, of daangessuu jettanii ibsitanii jirtu. Of daangessuu jechuun immoo wantoota cubbuu ta'an gara cubbuutti wantoota nama geessan jettanii bal'inaan of ibsitanii jirtu. Keessumaayyuu namoonni yeroo baay'ee nyaata ofirraa of daangessu. Egaa wantoota irraa of daangessuu dandeenyu hedduu isaanii of ibsitanii jirtu. Soomiin maal of keessatti qabachuu akka danda'u, bu'aan soomii maal akka ta'e, akkamitti soomuu akka qabnu nuuf ibsitanii jirtu jechuudha. Gaafii lammaffaa jechuudha. Gaafii lammaffaan immoo kaayyoon soomaa maalidha jedha. Egaa sooma maaliif sooma yookaan kaayyoon yookaan bu'aan soomaa maali kan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsitu. Egaa kaayyoon soomaa inni olaanaa fi inni guddaan fedhii foonii lubbuudhaaf bichisiisuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan. Fedhii foonii gaafa jennu foon yeroo baay'ee waan isatti tolu raawwachuu barbaada.
waan isaaf barbaachisu qofa raawwachuu barbaada malee lubbuudhaaf hin yaadu. Lubbuun garuu fooniif ni yaaddi. Lubbuu fi foon immoo addaan baanii jiraachuu hin danda'an. Fakkeenyaaf konkolaataa yoo fudhanne konkolaataa guddaa amma sana ga'u marii xiqqoo taatee kan konkolaachisaan bakka barbaade geessu. Konkolaataa guddaa gommaa amma sana ga'u immoo gaafa dhaabuu barbaadan taakkoo xiqqoo dhagaa xiqqoodhaan konkolaataa sana dhaaba. Foon keenya amma barbaade yoo guddate, foon keenya amma barbaade yoo guddate kan ittiin jiraachisuudhaaf mootummaa waaqayyootti akka inni galu gochuu dandeenyu soomiidhaan. Soomiin foon lubbuudhaaf akka bitamu taasisti waan ta'eef. Foon dadhabsiisnee lubbuu gammachiisu jechuudha. Foon keenya gaafa dadhabu lubbuun keenya boqonnaa argatti. Jireenya keenya keessatti lubbuu keenya waan hunduu yoo guute immoo jireenya fooniitiif keenyaafis ni guutaa jechuudha. Kanaafuu kaayyoon soomaa inni olaanaan fedhii foonii lubbuudhaaf bitamsiisuudhaaf cubbuu hojjetanii haqama cubbuu kan ittiin argatan yakka raawwatanii dhiifama kan ittiin kadhatan soomiidhaan jedhu. Kaayyoon isaa inni guddaan isa. Kanaaf macaafni qulqulluun waan baay'ee nu ka'a kanaan wal qabsiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisutti isin warri beeloftan eebbifamoodhaan quuftuti, isin warri amma boossan eebbifamoodhaan gammadduuti jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Waa'ee soomaati, waa'ee cubbuu keenyaatiif warri amma boonyu, waa'ee yakka keenyaadhaaf, waa'ee cubbuu keenyaadhaaf warri amma waaqayyotti boonyu, cubbuun keenya gaafa nuuf haqame fuula waaqayyootti qulqullummaan dhiyaanne ni gammanna jechuudha. Cubbuu keenyaaf jecha, yakka keenyaaf jecha warri amma beelofnu, cubbuu keenyaadhaaf dhiifama argannee yakki keenya nuuf haqamee waaqayyoon gaafa dhiifama nuuf godhee gara mana isaatti nusitti fooniif dhiiga isaa gaafa fudhannu ni gammanna. Kanaaf kaayyoon soomii inni guddaan amma jireenya keenya keessatti cubbuu keenyaaf jecha gaddinee dhiifama cubbuu waaqayyoo irraa argachuudhaaf kan taasisudha jechuudha. Kanaafuu namni tokko fakkeenyaaf xurii fuula keenya irra jiru balleessuu kan dandeenyu jalqaba Daawit keessatti of ilaallee waan fuula keenya irra jiru san erga of ilaallee booddee bishaan bira deemnee bishaan dhiqanna. Lubbuun keenyas gaafa cubbuu hojjennu Daawitiin nuti keessatti of ilaallu wangeela. Maalan balleessee seera waaqayyoo irra maalan darbe maalan yakkee abboommii waaqayyoo isa kamiin diige jennee wangeela keessatti of ilaalla. Erga wangeela keessatti of ilaalleen booddee yakka hojjenne sana Daawitii wangeelatiin isa of ilaalle sana ammoo gaabbiidhaan, soomiidhaan, kadhannaadhaan, sigdatiidhaan gara waaqayyootti deebine dhiifama gaafannu balleessaa keenya sanaaf dhiifama ni arganna. Dhiifama cubbuu arganna. Kanaaf kaayyoon isaa inni guddaa dhiifama cubbuu argachuudha. Dhiifama waaqayyoo irraa kan ittiin argannudha jechuudha. Lammaffaa irratti gaafa ilaalle qaamni ofii wantoota adda addaatiin yeroo madaa'utti yookiis immoo yeroo dhukkubsannu jechuudha qoricha yookiin dawaa fayyadamnee bakka madaa keenyaa sana fayyisu. Namni tokko fakkeenyaaf yoo kufee qaamni isaa madaa'e madaa isaa sana fayyisuudhaaf mana yaalaa deemee mana yaalaa qoricha itti godhatee dawaa itti godhatee dawaa argate sanaan immoo qaamni isaa madaa'e fayyee goggogee fayyina argata jechuudha. Madaa cubbuutiin lubbuun keenyas ni madoofti. Namni gaafa cubbuu hojjetu lubbuun keenya ni madoofti. Namni gaafa yakka hojjetu lubbuun keenya ni gadditi, ni dhukkubsatti jechuudha. Dhukkuba kana immoo lubbuu keenya fayyisuu kan dandeenyu maaliin yoo jenne lubbuu keenya madoofti kana immoo gaabbii galuudhaan soomaan kadhannaadhaan gara waaqayyootti deebine waaqayyoon gaafa gaafannu lubbuun keenya madoofti sun fayyina argatte waaqayyoonis nutti gammada jechuudha. Kana qofa osoo hin taane nan xumura. Kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf addunyaa kana keessatti hiriyoonni lama sababii adda addaatiin wal lolu yookiis immoo walitti muufachuu danda'a. Faayidaa irratti ta'uu danda'a. Waan garaa garaa walitti muufachuu danda'a. Gaafa namoonni kun walitti muufatan maanguddoonni yookiis immoo jaarsoliin gidduu isaanii galanii maanguddoon walitti araarsu. Walitti araarsu jechuudha. Akkuma namoonni gaafa wal lolan namoonni gidduu galanii walitti araarsan kana gaafa nuti cubbuu hojjennu, gaafa nuti yakka raawwannu lubbuun keenya fi waaqayyoon wal lolti jechuudha. Nuufi waaqayyoon wal lollaa jechuudha.
araara waaqayyo irraa argachuu kan dandeenyu immoo maalidhaan yoo jenne muufannaa nuti waaqayyoon walitti muufanne kana argachuu kan dandeenyu immoo maaliin yoo jenne soomii fi kadhannaa. Fakkeenyaaf Galaataa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irra gaafa laallee foonii fi lubbuun wal lolu jedha. Foonii fi lubbuun wal mormuu jedha. Maal irratti wal mormu? Faayidaa irratti wal mormu. Foon nan nyaadhaa, nan dhugaa, nan sirbaa, waan na barbaachisu hundumayyuu nan raawwadhaa, biyya lafaa kanarratti qofa naaf jedhee lubbuudhaan boqa. Lubbuun immoo biyya lafaa kanarratti qofa hinaaf waan himu. Jireenya waaqayyoo argachuudhaaf siif jedhee amma yoon bitame jireenya waaqayyoo qaba waan ta'eef iyyuu soomuu hin qabnu, jaalala agarsiisuu qabna, jibbaa agarsiisuu hin qabnu, kabaja agarsiisuu qabna, warra rakkatan gargaaruu qabna, warra dheebotan dheebuu baasuu qabna jettee lubbuun immoo foon hin mormitu. Foon immoo faallaa kanaati jechuudha kan inni raawwatu. Foonii fi lubbuu kana kan walitti araarsuu danda'u amma maayilli gidduu isaanii galee soomii. Soomiidhaan gaafa nuti qaama keenya foonii sana dadhabsiisnu lubbuun keenya ni gammaddi, foon keenyas ni tasgabbaa, akka waaqayyo jedhetti ajaja waaqayyo eegne jiraanna jechuudha. Kanaafuu soomiin iddoo olaanaa qabata. Tola barsiisaa keenya guddaa ulfaadhaasnee jecha waan bal'aa sana of ibsitanii jirtu. Egaa dhaggeeffattoonni keenya iddoon isaanii irraa fi barumsa bal'aa argatu jennee yaadna. Kaayyoon soomii hedduu isaanii ibsitanii fakkeenyota garaagaraa akkaataa namaaf galuu danda'uun nuuf ibsitanii jirtu. Guutummaatti kaayyoon soomii jireenya foonii jireenya lubbuutiif bitamsiisudha jettanii foon keenya lubbuu keenyaaf bitamuu akka danda'u, lubbuun keenya qulqullummaa waaqayyoo irraa argachuu akka danda'u, jireenya bara baraatti dhiyaachuu akka dandeenyu, keessumaayyuu jireenya keenyaaf wangeela Daawitii akka ta'e Daawitii keessatti ilaallee xurii fuula keenyaa daawwachuu akka dandeenyu sooma keessatti wangeela keessatti ilaallee lubbuu keessaa gara qulqullummaatti akka baanu wantoota hedduu nuuf ibsitanii jirtu jechuudha. Fakkeenyota garaagaraa namaaf galuu kan danda'an nuuf ibsitanii jirtu. Guddaa isin galateeffannaa dhaggeeffattoonni keenyas gaafa deebii keenya duuba buutanii barumsa bal'aa akka argattan affeeramtanii jirtu. Kanatti aansee kan jiru gaafii sadaffaa fi isa xumuraati. Barsiisaa keenya ammas gara keessanitti deebina. Gaafii sadaffaan sooma kana akkamittiin soomnaa kan jedhudha. Yeroo tokko tokko namoonni baay'een isaanii akkaataa kamiin soomuu dandeenya jedhanii kan gaafatan hedduun namootaa jiru. Isa kanaaf immoo barumsa bal'aa akka argataniif gaafii sadaffaan keenya sooma akkamittiin soomnaa yookaan akkamitti soomuu qabna kan jedhu. Isa kanarratti yaada keessan of ibsitanii gaafii keenya nuuf deebistanii sagantaa keenya xumurachuu. Egaa sooma akkamittiin soomuu qabna isa jedhu irratti namoonni baay'een keenya osoo nuun galiin kan soomnu jirra. Namni waan soomeef qofa, namni waan nyaata dagateef qofa nyaata kan dagatu baay'een keenya. Gin akkamittiin akka soomuu beekuun nurra jira. Soomiin akkamittiin soomama isa jedhu soomiin soomamuu kan qabu wantoota baay'ee of keessatti qaba. Abbootiin keenya maal jedhu soomiin madaa lubbuu fayyistii jedhu. Madaa lubbuu fayyisuu kan dandeessu akkaataa sooma keenya irratti hundaa'e. Soomni keenya yoo sirrii ta'e waan nuti soomnu sun akkaataa waaqayyoon jedhe sanaan yoo raawwanne madaa lubbuu keenyaa fayyisuu dandeessa. Waaqayyootiin wal nu agarsiisuu dandeessi. Daawitiidha waan naatiif jechuudha soomni. Kanaaf soomii akkamitti soomuu qabnaa? Akkamitti soomuu dandeenya isa jedhu keessatti gaafa ilaallu soomii kan soomamu nyaata qofa dagachuudhaan yeroo murtaa'eef irraa fagaachuu qofaan osoo hin taane jalqabatti silaa akkuma armaan olitti kaasaa turre sana cubburraatii, ammeenyarraatii fagaachuudhaan waan waaqayyo nurraa jaallatu hunda raawwachuun waan waaqayyo nurraa jibbu dhiisuudhaan kan soomu. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti maal jedhaa? Macaafa raajicha Isaayyaasii boqonnaa 58 irraa kaasnee gaafa dubbisnu maal jedha siin? Isaan ati gara keenya in ilaaltu erga ta'ee nuyi maaliif soomne? Ati nuuf hin beekne erga ta'ee nuyi maaliif of dhiphisne jedhu. Waaqayyo immoo kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaallattan raawwattu hojjettoota keessanitti hojii baay'istu jedhu. Namoonni tokko amma ofiisaan bataskaana deemu, ofiisaan hojii waaqayyo hojjetu. Hojjettoota isaanii immoo mana keessatti immoo deebisanii maal godhu? Waan garaagaraa akka isaan waaqayyoon waliin beekne akka waan isaan kan waaqayyo hin taanetti ilaalan mana keessatti kan daangessan sanbata dhufu ofiisaan bataskaana gaafa deemu kan daangessan jiru. Waan ofii isaanii jaallatan qofa raawwatu.
soomaa jiru garuu mana waaqayyoo deemaa jiru garuu bataskaana deemaa jiru garuu waan ofii isaanii jaallatan waan fedha foon isaanii jaallatan qofa kan isaan raawwatan. Kunoo yeroo soomtan wal qocholtuudha. Wal qocholaa, walirratti ka'aa, wal arrabsaa, wal amachaa waan garaa garaa gochaati kan soomnu. Akkaataa kanaan soomna taana soomiin keenya sirrii miti jechuudha. Macaafa qulqulluudha kan jedhu wal qocholtuu aboottiidhaanis wal rumattuu akka amma soomtan kanatti itti fuftu yoo ta'e soomiin keessa waan isinii fudhatamu isinitti fakkaata. Wal qocholaa, wal madeessaa, madaa walii walitti kaasaa, wal dhibamsiisaa, walirratti ka'aa ni soomna taana soomiin keenya fudhatamu. Namoonni baay'een waqtii kana fayyadamuudhaan qiimii keessa isaanii jiran fa'aa yeroo itti ol ba'an, haaloo yeroo itti ol ba'an. Haaloo ol ba'aa yaada keenya tasgabbeessuu dhiisuudhaan gara waaqayyootti deemuu dhiisuudhaan deemna taana soomni keenya nuuf fudhatamu hin qabu jechuudha. Yeroo soomtan egaa soomina ni fudhadhe isaa akkasii miti jedhama. Isa sin wal qocholaa soomtan miti. Isa sin walirratti ka'aa soomtan miti. Isa sin wal arrabsaa soomtan miti. Isa dhoksaatti bakka namni hin beeknetti teessanii wal hamattan miti. Soomni akkasii filanne osoo sa'aatii nyaataa lagattanu nyaata lagachaa garuu ammeenya osoo hin lagatin isa soomtan kanaan hin fu'annee dha. Soomina ni fu'adhe kunoo isa akkanaa ture. Inni waaqayyoon fu'adhe inni waaqayyoon jaallate soomii soomuu kan qabu akkamitti akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbataa jira. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6 soomina ni fu'adhe warra firdii jallaadhaan hidhaman hiikuu waanjoo itti furuu warra cunqurfaman luba baasuu waanjoo hundumaa isaan irraa caccabsuudha. Warra osoo dhugaa qabanu dhugaan isaanii jalaa jallatee firdii jallaadhaan adabamanii jiran adaba jalaa baasu. Warra osoo yakka hin qabaatin yakka isaanii malee dhiphachaa jiran akka isaan hin dhiphanneef furmaata itti laachuu biddeena keessan warra beela'aniif kennuu hiyyeessa oliif gadi jooru iddoo bultii kennuu isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuu warra aantii keessan ta'etti dugda gatuu dhiisudha. Amma yeroo baay'ee nuti maal goona warra fira keenya ta'an warra aantii keenya ta'an qofatti dugda ganna isaan qofaaf waan raawwachuu qabnu raawwanna malee warra ilaalcha foonummaatiin firooma nuuf hin qabne deebinee ilaallu jechuudha. Garuu soomii jechuun akkas miti. Warra waliif gadi jooran, warra homaa hin qabne, warra waan nyaatan waan uffatan hin qabne argitaniitu taanaan isaanitti uffisaa. Uffata lama qabdu yoo taatan isa tokko immoo isa hin qabneef kennaa jedhamtaa. Soomiin keenya isa kana inni dhugaa. Nyaata lagachuu, soomuu, sagaduu dabalatee isa kana ni raawwanna yoo ta'e waqtii soomaa keenya keessatti waaqayyo irraa dhiifama argachuu akka dandeenyu